Hatimiti kutaa arfeffaa namni hundumtuu waan facaase haammata. Ashamaa harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo warreen sagalee koo kanaa bakka jirtanitti dhagaa jirtaniif nageenyiif jaalalli rabbii siniif haa baay'atu kan hin jedhu han eebbisaadha. Biyya jaallatamtuuf kabajamtuu Oromiyaa irraa jechaadha. Egaa guyyaa bareedaaf miidhagaa kanatti leenjii bareedaaf miidhagaa wajjin ilaalla. Leenjii koo wajjin turtii gaarii. Hatimiti kutaa arfeffaa. Guyyaa tokko mana barumsaa keessatti barsiistuun saayikiloojii yookaan immoo barsiistuun xiinsammuu barattoota isheetiif assaayimentii kennuu barbaadde. Akkana jette, hundi keessaniyyuu guyyaa boorii dinnicha fiddanii dhuftu jette. Dinnicha fiddanii dhuftan kana irratti immoo maqaa nama jibbitanii barreessaa jette. Barattoonnis tole jechuudhaan barsiistuu isaanii dhaga'uudhaan dinnicha fidanii dhufan. Inni nama sadii jibbuu dinnicha sadii irratti maqaa nama jibbuu sadii barreessee dhufe. Inni shan jibbuu maqaa nama shanii dinnicha shan irratti barreessee dhufe. Inni saddeet jibbuu dinnicha nama saddeet jibbu sana irratti barreessee fide. Hundi isaaniiyyuu baay'ina ittiin nama jibban sana dinnicha sana irratti barreessuudhaan fidanii dhufan. Yeroo isaan dinnicha sana fidanii kutaa dhufanii barsiistuun akkana jette ammas. Hundi keessaniyyuu dinnicha kana torbee lamaaf yoo mana fincaanii deemtanillee bakka deemtan hundatti akka of biraa hin hambisne. Dinnicha kana torbee lama baadhaatu deemaa boorsaa keessanitti jette. Gaafa kana barattoonnis dirqamadha waan ta'eef assaayimentidha waan ta'eef assaayimentiin yeroo namaa kennamu barataan kamiyyuu hojjechuu qaba. Assaayimentii isaanii kana dirqama fudhatanii torbee lama guutuu boorsaa isaaniitti baatan. Yaaddaniittu egaa dinnichadha. Dinnichi guyyaa tokko, guyyaa lama, guyyaa sadiittiyyuu ammam akka inni tortoree deebi'ee booda immoo foolii akkamii akka inni godhatu isinitti immoo nan gaafatu jechaadha. Gaafa torbeen lamaan saagoo barsiistuun hundi keessaniyyuu dinnicha keessan ala baasaa jette. Ala baasan. Mee torbee lamaan kana keessatti dinnicha kanarraa wanti isin mudate jira jettee barattoota kana gaafatti. Hundi isaaniiyyuu mofii dhiyeessan yookaan immoo aarii. Bifa aariitiin gungummii jalqaban. Baay'ee shittaa qabaa yookaan baay'ee foolii qabaa. Fooliinsaa kan namatti hin tolledha. Baay'ee nama nuffisiisaa. Ba'aa irratti illee baay'ee rakkannee gaafa isaan jedhanii akkana jette barsiistuun isaanii. Egaa summii caalu dinnicha isin baattan osoo hin taane jibba isin garaatti baattanidha. Dinnichi tortoreera. Dinnichi kun bu'aa dhabeessa ta'eera. Jibbi isin garaatti baattanii deemtan garuu summii caaludha. Kanaafiyyuu jibbinsa keessan garaa keessan keessaa baasaa. Jibbi garaa keessan keessa inni jiru immoo kana caalaarra foolii godhateera. Kana caalaarra foolii namatti hin tolle baaseera.
Mee meeqan keenyadha kan nama jibbaa oolu. Fuulleetti argineerree ilaasa kanan jaalladhu. Ilaashee kanan jaalladhu. Nama daandii irra deemullee callisnee meeqan keenyadha kan jibbaa oolu. Bakka jaallannurree sababii nama jibbinuu sanaaf an hin deemne meeqan keenya jira. Abaluun jira, abaluun jirti, haata abaluu jira, abbaan abaluu jirti. Meeqan keenyatti komii kaasaa oola. Meeqan keenyatti jecha hin taane dubbachaa oola. Gaafa bakka shittaa geenyu garuu bakka foolii, bakka qeeraa gaafa geenyu garuu meeqan keenyatti funyaan keenya qabatee darba. Jimbissi garuu funyaan qabatanii hin darbu. Eenyuun iyyuu jibbuu dandeessa. Eenyuun iyyuu wanta hin taane irratti yaaduu dandeessa. Garuu dhugaan siin jedha. Garaa kee keessatti, hunnee kee keessatti, laphee kee keessatti, sammuu kee keessatti summii caalu baattee deemta. Nama birattis, waaqa birattis fudhatama hin qabduti. Namni nama jibbu eenyu biratti iyyuu fudhatama hin qabu. Gatiin isaa kufaadha. Ati har'a nama madaaluu hin dandeessu. Eenyu jaataateef nama madaalta. Dhugaan siin jedha. Maqaa dogongora namaaf nama jibbita taanaan namni hin dogongorre addunyaa kanarra yoo jiraate isa du'e qofaadha. Kanaafiyyuu hin dogongoru jettee yoo yaaddeettate ati jirta osoo hin taane duuteetta. Dogongora kee irratti yookaan dogongora namaa teessee madaalta taanaan ati kufaa caalu sidha. Sababii dogongora namaaf summii garaatti baattee deemta taanaan, sababii dogongora namaaf haaloo namatti qabatta taanaan, dhugaan siin jedha. Isaa olittiyyuu siin ol jira. Gaafan siin jedhu miizana irra keessee yookaan madaalli irra keessee eenyuun iyyuu jecha namaa kamiyyuu madaaluu hin dandeessu. Akkuma isatti haaloo qabattu sitti immoo haaloo kan qabatu meeqa akka jiru hin dagatiin. Wanta irra gochaa jirtu kun hundisaayyuu hin darba. Mee jibba dhiisi jaalala immoo yaadi. Namoonni jaalalaan jiraatan, namoonni jaalalaan jireenya isaanii jijjiiran meeqa akka isaan jiran immoo sammuu kee keessatti yaadi. Hidhaa sammuu keessa of hin gashiiniiti. Namoonni hedduun hidhaa kamiinuu qabamuu hin danda'u. Poolisiin qabuu danda'a. Qaamni garaagaraa qabuu danda'a. Mana hidhaa guddaa addunyaa Gaantaanaa mootuu galte. Qaallittiif Qiliinxoo Itoophiyaa keessattuu jirutu galte. Dhidheessa utuu galte bo'uu hin dandeessa waabiin. Bo'uu hin dandeessa bilisa. Bo'uu hin dandeessa murtoo kee fixatte. Garuu manni hidhaan ati umurii guutuu keessatti hidhamtu sammuu kee keessattidha. Sammuu kee keessatti namni kamiyyuu kan si baasuu hin dandeenye. Namni kamiyyuu waabii kan siif ta'uu hin dandeenye hidhaa sammuudha. Hidhaa sammuu immoo kan nama hidhu yookaan kan si hidhu yoo jiraate siif si qofaadha. Jibbinsati namaaf qabdudha. Waa'ee abaluu sababiitti yaadduufidha. Abaluun kun maaf akkas ta'e? Abaluun an balleessa. Abaluun diina koodha. Abaluun gumaa koodha. Abaluun jiraachuun qabu. Sababii akkas godheef, sababii akkas gooteef ofii kee akka waaqaatti of ilaalte hidhaa sammuutiin of hin hidhiin bilisa of baasi. Furtuun hidhaa kee kan jiru si harkadha. Furtuu hidhaa keetii nama harka hin barbaadin, habaloo akka hin barbaadin, furtuun isaa si harka jira. Harka keetiin hiite harka keetiin ofiiki. Dhugaan siin jedha na amani. Ati garuu miti. Amala keerraa kan hin arge wanta ati nama jaallattu, kabajati namaaf qabdu, ulfinati namaaf qabdu, bakka akkamii akkati namaaf qabdu,
amma makkati nama jaallattu gaafan tilmaamu dhugaan siin jedha jibbinsi maakiroo sekondii tokkoof illee garaa kee keessan jiru. Ati nama beekaadha hayyuudhati dhugaan siin jedha. Ati yoomiyyuu taanaan nama namarratti amaa yaadu miti. Ati nama namaaf gaarii yaadudha. Gaarummaan keessiif miti anaaf iyyuu darbee jireenya koo milkeesseera. Gaarummaan kee sirra darbee hawaasa keenya milkeesseera. Ati yoomiyyuu taanaan ati yeroo kamittiyyuu nama jaallatu malee nama jibbu miti. Kabajaaf jaalalati namaaf qabduyyuu hedduu isaa sirraa baradheen jira. Ati nama jabaadha. Ati miti. Kanaafiyyuu jibba tokkoyyuu sirraan argine. Namoota jibba qaban garuu garaa isaanii keessaayyuu summii isaan baatanii adeeman ati nama balleessaa jirtudha. Kanaaf garaan koo guddaa sitti gammada. Ati nama addaati. Nama dachee kanaaf barbaachistudha. Ati nama waaqa gammachiistu. Ati nama gammachiistudha. Kanaafan sitti boona. Kanaafan si jaalladha. Cimina kee yoon hin dubbatiin hafe dacheen illee guyyaa tokko hin dubbatti. Ati nama callisee dachee kanarratti dhufe osoo hin taane, ati akka dhalatetti isa du'e osoo hin taane, ati nama waan gaarii hojjetee milkaa'ina guddaa godhee jijjiirama guddaa fidee nama waanta dhalateef baree nama addunyaa kana jijjiiredhati. Ati yoomiyyuu taanaan injifataadha, milkaa'aadha. Ati yoomiyyuu taanaan galma guddaa qabda. Kanaafan sin boona, si jaalladhas. Hati miti kutaa arfeffaa asumarrattiin xumuraa kutaa shaniffaatiin hanga wal agarruutti turtii gaarii qopheessa.